naannoo Oromiyaa jijjiirama akka biyyaatti paartii keenya paartii badhaadhinaatiin muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin jijjiirama gaggeeffamaa jiru keessatti qormaatilee bitaaf mirga jiran hunda keessatti qormaatilee jiran dandamachaa carraawwan jiran fayyadamuudhaan mootummaa yeroodhaa gara yerootti humni raawwachiisummaa isaa cimaa dhufedha. Mootummaan naannoo keenyaa caasaa hanga gandaatti qabu, ijaarama hanga gandaatti qabu guddaa fayyadamuudhaan hiyyummaa duubattafummaa seenaa gochuudhaaf uummata keenya ce'umsa dinagdee olaanaa keessa galchuudhaaf hiriyaan argame kanatti fayyadamuudhaan uummanni keenya sadarkaa olaanaatti fayyadamaa ta'ee bakka uummanni keenya itti dhaabbatu iddoo biraa gochuudhaaf mootummaa xiyyeeffannoo addaatiin hojii adda addaa hojjechaa jiru. Hojiiwwan amma yoonaa hojjetamaniinis bu'aan hanga tokko dhufe kan jiru akkuma jirutti ta'ee achi keessatti caasaan keenya yeroodhaa gara yerootti cimaa hanqina isaa irraa barachaa injifannoo isaa immoo humna godhachaa boqonnaa qabsoo amma irra ga'e kana irratti fayyadamummaa uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuudhaaf caasaa xiiqiidhaan karoorsu, caasaa xiiqiidhaan raawwatu, caasaa bu'aa isaa immoo xiiqiidhaan madaalee injifannoo itti fufiinsa qabuuf caasaa takkaafatu akka ta'uuf qabsoo bal'aatu gaggeeffamaa jira. Kana keessatti jaalleewwan keenya kumaa kitila ta'an guyyaa guyyaatti aarsaa kaffaluudhaan injifannoon kun akka duubatti hin deebine, injifannoon kun sadarkaa olaanaatti akka ce'u gochuu keessatti geenyumaan bakka hin bu'amne taphachaa jiru, taphachaa dhufanii jiru. Aarsaan guyyaa guyyaatti jaalleewwan keenya nu biraa kufanii kaffalan hoggansa kanaaf humna ta'uudhaan, hirkoo ta'uudhaan, hoggansi kun akka fuulduratti harkaanfatu gochuudhaan sadarkaa irra ga'uu qabnu akka geenyuuf, galma milkeessuu qabnu akka milkeessinuuf, abdii guddaa akka nuuf ta'u gochuudhaan, galaa akka nuuf ta'u gochuudhaan gama hundaan irratti hojjetamaa dhufee jira. Kanaaf jaalleewwan nu biraa kufan yaadachaa kaayyoo isaan ittiin kufan sanaaf amanamaa taanee halkanii guyyaa badhaadhina uummata keenyaa milkeessuudhaaf namni martuu jabaatee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Hoggansi kun ba'aan irra jiruu fi qormaan irra jiru guddaadha. Hoggansa gahee hogganummaa akka laayyootti kennee rakkoo amma bira jiru keessa jiru kana akka salphaatti bira darbuu danda'u miti hoggansi kun. Gaheen hoggansa kanaa baay'ee kritikaalidha. Hiriyaan arganne kanatti fayyadamnee hoggansi kun hundi keenya gahee keenya qixaan baanee jennaan qabsoo uummata keenyaa sadarkaa biraatti ceesuu dandeenya. Injifannoo isaa sadarkaa biraan ittiin ga'uu dandeenya. Kanan ta'u taanaan immoo rakkoo hamaatiif uummata keenya saaxiluu dandeenya. Kanaaf ergamni hoggansa kanaa hamaadha. Caasaan kun waa hunda qalbeeffatee injifannoo xiqqoodhaan utuu ofis sakaalin fuulduratti mul'ata isaa laalaa yoo deeme, hojii isaa mul'ata isaatiin yoo madaale, hojii isaa bakka uummanni keenya ga'uun yoo madaalaa deeme, humni tokkoyyuu isa dhaabuu hin danda'u. Sababni isaa hoggansi kun yaadama ifa ta'e qabaa, injifannoowwan qabatamaa hojjetee akka jijjiiruu danda'u kan ittiin agarsiise qabaa, ijaarama cimaa qabaa, hanqina isaa faana kana walitti qindeessee jabaatee hojjetee jennaan tulluun hoggansi kun uummata isaa hiriirsee hin diigne, rakkoon hoggansi kun hin injifanne jiraachuu hin danda'u. Hoggansi kun gahee isaa qixaan hin ba'u taanaan immoo wantoonni xixiqqoon, bu'aawwan xixiqqoon argine hundumtuu sadarkaan itti nu harkaa diigamuu danda'an sadarkaa fagoo miti jechaadha. Bara dheeraan gaafatu jechaadha. Uf dagannaan ji'a 3, uf dagannaan ji'a 1, haalli jijjiiramni qilleensaa yeroo tokko waan nu harka jiru hunda nu harkaa balleessuu danda'a.
Kanaaf hooggansi kun xiiqiidhaan koomerra taa'ee ergamoota isaa uummata isaa qindeessee bahaa deemuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf waltajjii amma qorannoo ji'a ja'a bara 2018 gaggeessinu kanaanis jabinaan dubbii keenya madaaluu danda'utu irra jiraata. Ija qabsootiin hojiiwwan keenya tokko tokkoon madaalamuu qabu. Hojii keenya madaaluudhaaf, hojii keenya ilaaluudhaaf dhimmoota jahaan tokko hooggansi kun giddu galeessa godhatee dubbii jiru ilaaluu danda'utu irra jiraata. Tokkoffaaf inni duraa inisheetivoonni keenya hagam qulqullinaan, baay'inaan, ariitiidhaan hojjetamaa jiru kan jedhu sirriitti madaalamuu danda'utu irra jiraata. Inisheetivoonni kilaastara magaalaa, kilaastara baadiyyaa, kilaastara hawaasummaa irratti, warataalee irratti qabataman agiroo ikolojii karaa giddu galeessa godhateen inisheetivoonni qabaman hagam baay'inaan, ariitiidhaan, qulqullinaan hojjetamaa jiru kan jedhu kana sirriitti madaala deemuu danda'utu irra jiraata. Sababni isaa inisheetivoonni kun sadarkaa idilaa'uun gahan taanaan jijjiirama barbaadamu fiduun hin danda'amu. Inisheetiiviin immoo amaluma isaatiin nama dogoggorsa. Waan kanaan duran turre haala hin baramneen hojii jalqabdan waan ta'eef bu'aan xixiqqoon dhufte parsantaan himamu nama dogoggorsa. Dogoggora sanarraa namni immoo ka'eet akkuma kinoo kannisni iddoo tokko tokkotti namni footoo wajjin hin ka'u damma dammeessuu dhiistee footoo ka'uu akka barte sana taa'ee jechaadha. Namichi footoo ka'us machaa'eera, namoonni wajjin hin dhufanii ka'anis machaa'aniiru, gaaguruma 20-30 tokko achi ka'anii kannisa iyyuu hojii eegsisanii ishiinis wajjiniin footoo ka'uu barte nama iddoos dhiistee madaqxe ishiinu ishuma qaba kaashuma itti footoo ka'aa oola. Inisheetiivii jechuun kanaa miti jechaadha. Yookaan sa'aatiidhuma takkitti biratti kootii yeroo afur jijjiirrattanii footoo kaatan sana jechaadha. Isa miti inisheetiiviin. Amma seektaroota tokko tokko hojii tokko tokko yeroo fuudhannee ilaallu parsantaa ganaa kan jedhu amala inisheetiiviiti. Gaafa maachuur godhee poteenshaalli keenya bira ga'u in dhaabbata parsantaan sun. Parsantaa 5-10 dabaluun qormaata ta'a jechaadha. Gaafas inisheetiiviin hojiitti hiikamee kan jedhamu. Amma garuu potenshaalichaatis waan hin beekneef anis waan hin beekneef amma nu tuttuqne sana fuulduratti waan deemuuf waan baay'ee deemne nutti fakkaata jechaadha. Seektara hunda irratti inisheetiivooti ni jiran rakkoo kana qabu jechaadha. Kanaaf qulqullina kan dhabaniif. Kanaaf sadarkaa barbaadamutti jireenya uummataa kan hin jijjiirreef jechaadha. So kuni akkamitti hojjetamaa jira kan jedhu kana inisheetiivoota hunda qixaan sirriitti madaaluu danda'utu nurra jiraata jechaadha. Lammataa kan xiyyeeffannoo guddaa kennamee hooggansi kun irratti mari'achuun irra jiraatu maaliif rakkoolee naannoo keenya keessa jiran hiikuu kan dadhabneef. Rakkoo tajaajilaa, rakkoo hannaa, rakkoo alseerummaa, iddoo tokko tokkotti rakkoo nageenya, hojii nageenyatiin of danda'uu dhabuu maaliif hiikuu dadhabne. Hanqinaalee deddeebisnee qorannu maaliif kan hiikuu dadhabneef. Hanqinaalee sana akkamitti ilaalaa jirra. Sadarkaa isaa hubanneeti kan hoogganaa jiru. Maaliif hanqinaalee kana bira ce'uu dadhabne? Maaliif maraammartoon hanqinaalee kanaa deddeebi'anii achumatti nu xalafu? Qaala'insa jireenyaa, rakkoolee qorachaa baane. Hojii dhabdummaa. Rakkoolee kana maaliif bira darbuu dadhabe hooggansi kun? Oromiyaa keessa riisoorsiitu hin jirre moo? Ogeessatu hin jirre moo? Beekumsatu hin jirre moo? Maaliif maraammartoo kana bira ce'uu dadhabne? Kana hooggansi kun bilchinaan ilaaluu danda'u tura jiraata jechaadha. Kan sadaffaa sirriitti bilchinaan laaluun kan nurra jiraatu maaliif mootummaa cimaa fi paartii cimaa gandarratti dhugoomsina jenne sadarkaa barbaadamuun ga'uu dadhabne. Ilaalchi paartii keenyaa sadarkaa barbaadamutti bu'a qabeessa akka ta'u maaliif taasisuu dadhabne? Hagam bilchinaan miseensa keenya filachaa jirra. Hagam bilchinaan miseensa keenya bobbaasaa jirra. Ijaaramni nuyi gandaa kaafnee qabnu akka keessattuu akka paartiitti qabnu
sadarkaa kamitti lafa qabsiisnee kan jirru kan jedhu sirriitti hoggansi kun ilaaluu danda'u tura jira. Arfaffaa kallattiiwwan sadarkaa adda addaatti kennaman hagam bilchinaan ittiin hoogganamaa jirra. Karoorota keenya hagam ittiin hoogganamaa jirra. Karoora kan qopheessinuuf ittiin hoogganamuuf. Kallattiiwwan erga mari'annee irratti walii galle booda kallattiiwwan kan kaa'amuuf akka raawwatamaniif. So wanti walitti qabee fuula tokkoon nu oof karoora keenya. So karooronni keenya sadarkaa adda addaatti bocamanii jiran karaa madaallisaa eeggateen akkamitti hojiitti hiikamaa deemaa jiru. Kallattiiwwan keenya akkamitti hojiitti hiikamaa jiru. Kana ta'uu dhabuu isaarraa kan ka'e immoo raawwiin keenya godinaa godinatti, aanaadhaa aanatti, magaalaa magaalatti, gandaa gandatti, seektaraa seektaratti garaagarummaa guddaa uumaa jira. Kun immoo deemee deemee uummata gidduutti garaagarummaa hin taane uuma. Deemee deemee cabiinsa hin taane siyaasa keenya irratti fide. Kun sirriitti ilaalamuu danda'u jira. So aanaan tokko karoora karoorse gandoonni isaa karoora isaan qabatan akkamitti hordofee akkamitti kallattiiwwan kaa'aman lakkaa'ee hojiitti karoora kan jennuuf waan tokko qofa qabannee akka hin kaanneef wantoota hundayyuu intigireet goonee akka hoogganuu dandeenyuuf. Amma iddoo tokko tokkotti kan mul'atu waan takkitti fuudhee achiin gahaa irraafatee moo as deebi'a akkanumatti oolaa jecha. Agrigeetii isaa yeroo ilaallu sadarkaa barbaadamutti bu'a qabeessa hin ta'u. Impaaktii barbaadamus fiduu hin danda'u. Kun qormaata guddaa ta'ee jira jecha. Shanaffaa humnoota sadan akkamitti fayyadamaa jirra ammas. Kaayyoo keenya milkeessuudhaaf humna maatii, humna dhuunfaa, humna waloo, humna mootummaa akkamitti fayyadamaa jirra. Humni maatii maalirra kan jiru akkamitti dhimma itti ba'aa jirra humna maatii. Humna maatii haga sochoosnetti hiyyummaa hiikuu hin dandeenyu. Humna maatii haga sochoosnetti hojii dhabdummaa bu'uurarraa furuu hin dandeenyu. Humna maatii haga sochoosnetti badhaadha milkeessuu hin dandeenyu. Humna waloo walqixaa arfanuu kan hoogganaa jiru sadarkaa barbaadamutti qulqullinaan ga'umsaan. Humna mootummaa aanaa kamtu galii isaatiin of danda'aa jira. Hagam galii keenya guddisna, hagam bajeta keenya qusannee hojiitti hiikaa jirra. Maaliif kan godinaaleen xixiqqoon baay'ina aanaa qabaniin xiqqoo ta'an galii guddaa fida godinaaleen gurguddoon kan ciisaa jiraniif. Magaalarrattis akkasuma. So humnoota sadan kana qindeessinee kaayyoo keenya milkeessuudhaaf hagam hojjechaa jira kan jedhu ilaaluun barbaachisa. Ja'affaa fi inni dhumaa hoggansa dinagdeeti. Gahee gaaffii gaggeessummaati. Gaggeessaan kun maalirra kan jiru? Dinagdeen nuuf galeeti kan hoogganaa jiru. Keessattuu gahee hoggansa keenyaa dhimmoota muraasaan akka ilaaluun barbaada. Tokkoffaan qusannaadha. Aadaa qusannaa. Aadaan qusannaan keenya sadarkaa barbaadamutti hin dhufu taanaan hoggansi kun hiyyummaadhuma qoodaa jiraata. Kan lammataa qusannaa qusatame sana immoo namni akka liqeeffatu gochaa jira hoggansi kun. Hagam namni akka liqeeffatu gochaa jira. Kan liqeeffate sun immoo hojjetee akka kaffalu hagam deeggarsa barbaachisu gochaa jira.
milkaa'inni qonnaan bulaa tokko horsee bulaa tokko jiraata magaalaa tokkoon tokko isaa sadarkaa maatiitti jiru akka milkaa'ee diinagdeedhaan bu'aa qabeessa ta'u gochuun gahee hooggansa kanaati. Hojii dhabdummaas bu'uurarraa injifachuu kan dandeenyu kanarratti hojjenne qofadha. So kanarratti hooggansi keenya akkamitti hojjechaa jira? Gabaabumatti hojii baankii siinqee indituu indi akkamitti hojjechaa jira? Nuuf galeera amma waa'een baankii siinqee jedhamu kun. Nuuf galeera hooggansuma kanaafu galee fira. Hooggansi kun aanaasaa galiidhaan of dandeessee bajeta isaa uwwisuudhaan hagam hojjechaa jira. Amma kan walitti qabamte hiyyummaa qoodaa jira. Akkanatti itti fufuu hin dandeenye. Aanaan baasii isaa of danda'utu irra jiraata. Baasii isaa of danda'ee misooma guddaadhaaf bajanni giddu galeessa kan deemu qaba. Malee bunaaf shaayii gandarra aanaa irratti dhugamuuf bajanni naannoorraa ramadamuu hin qabu. Akkasitti deemuu hin dandeenye. So galii keessan hagam guddisaa jirtu. So bulchaa gaarii jechuun aanaa isaa kan of dandeesse jechuudha ta'uu qaba jechaadha. Wabii nyaataatiin kan of dandeessise, bajataan baasiidhaan kan of dandeessise jechuudha. Utuu galii sassaabiin misooma immoo gaafattu jechaadha. Dhorkaadha kun gaaffiin akkasii gaaffii sirrii miti jechaadha. Amma galii fiddee ammas deebistee gaafatta. Birriin biraa fiddanii na bira keessan jira? Ana bira dhoksaadhaan natti kennatan jira moo? Waan sin hin finne eessaan fidan? Eessaa dhufa? So hooggansi aanaa, hooggansi godinaa, hooggansi magaalaa gaaffii uummataa jettanii yeroo tokko yeroo haasoftan nama qaanessitu jecha. So adeemsi hiyyummaa qoodaa turre itti fufu ammaan booda. Bara bajataa 2019 irratti sirna bajataa fi hordofii adda ta'e diriirsine. So kan bishaanicha daakee cee incha. Kan bishaanichi fudhate immoo lolaatti dabalee akka fageessee fudhatee deemu goone jechaadha. So kana uummatatti maxxansuun hin barbaachisu. Nuti hagam diinagdeen nu galee hoogganaa jirra. Biizinasoonni sila jedhe qusannaan liqii deebisiisuun yoo guddanneen alatti galiin aanaa guddachuu hin danda'u. Intarpirenoonni ganda keessatti aanaa keessatti akka uumaman dhaweessummaan akka babal'atu hooggansi hin godhu taanaan diinagdeen jijjiiramu hin jiru. Galiin guddatu hin jiru. Galiin hin guddatu taanaan immoo misoomni dhufu hin jiru. Hin jiru. So akka kanaan dura iddoo tokko funaannee iddoo hundatti kan qoodnu sana keessa adeemsisuu hin hafaa jechaadha kana bara. Booranatti maal jedhama? Namni ammuma moonaa isaa dubbataa jedhama. Moonaa isaatii ol hin dubbatu. Ammuma moonaan isaa guddaa yoo ta'e hin dubbata. Namni moonaan isaa xiqqoo taate immoo adaba bitataa jechaadha. So fedhii kee adabatti gootaa jechaadha ammaan booda. Yoo jabaattee hojjettee you will expand. Kufaatii tokkoon tokkoo keenya bira jiruuf jennee warra hojjechuu fi jijjiirama guddaa fiduu danda'an takaallee teessisuu nurra jiraatu jechaadha. Kana hooggansi kun properly yaaduu qaba jechaadha. Waa'ee qusannaa, waa'ee liqii yeroo jennu maal jechaa akka jiru sirriitti hooggansi kun hubachuu danda'u tura jiraata. Galiin keenya achi keessa jira. Humna of danda'uu aanolee keenyaa, godinaalee keenyaa achi keessa jira. So gandarraa kaafnee hagam baasii keenya uwwisnaa kan jedhu kana hooggansi kun laaluu qaba jechaadha. Tajaajilli keenya ija kanaan laallamuun tura jira. Tajaajilli kenninu hagam dinagdee si'oomsaa jira.
waa hundumtuu seentar godhee kan laallamuu qabu hooggansa dinagdeeti. Gaaffiin hooggansaa keenya kana kan deebisuun irra jiraatu jechaadha. So gaaffii hooggansaa hagam deebisaa jirra. Kun hin ta'u ta'e immoo balaa akka waliigalaatti nutti dhufaa jiru hubachaa jirra. Kun hin ta'u taanaan balaan kanatti taanee dhufu maal akka ta'u hooggansi kun hubachaa jira. Yeroo balaa jennu wal sodaachisuudhaaf miti. Balaa cimaatu fuuldura jira. So balaa kana ariitii barbaadamuun hojjennee bira ce'uudhaaf hooggansi kun xiyyeeffannoo guddaa kennee dhimmoota kanarratti kiriitikaali ilaaluu qaba jechuudha. So gaaffii hooggansaa hagam deebiitti kennaa deemaa jirra kan jedhu kana hooggansi kun properly ilaaluu qaba. Dhimmoota kana giddugaleessa godhatanii miira qabsootiin waan qabatamaa lafarra jiru giddugaleessa godhatanii sirriitti qabsoodhaan dubbichi ilaallamutu irra jiraata. Wanti guddaan dubbiin akka ilaallamu kan barbaadamuuf waltajjicha darbuufi miti. Nuu galee rakkinicha hubannee akka irraa barannuufi. Hooggansi kun amma waan keessa jiru kanarra hubatee jennaan inuma bira dabarra. Rakkinicha bira dabarra. Otuun hubatiin irra butaadhaan dubbicha akkanumatti irra darbuudhaaf deemna taanaan garuu matter of time deebisnee kufna. So namni iftoominaan haala keessa jiru aanaasaa waan irra jiru hojii waliigalaa dhimmoota sila kaafneen maalirra akka jiru sirriitti tokko tokkoon kaasee iftoominaan irratti mari'achuutu irra jiraata. Kanarratti mari'atee jennaan immoo rakkinicha hubannee jennaan rakkinicha sadarkaa isaatiin hubannee jennaan rakkinicha hiikuudhaaf hiree bal'aa hin qabaannaa sadarkaa barbaadamuutis bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenya kanuma jedhu isinii kaasuudhaafi marii gaarii marii milkii isiniif haa ta'u galatooma.